keessa darbee guyyaa sadii akkasii mana hidhaa bulee. Gaafa mana hidhaa bulu warrillee jechuudhaan amala kiyya ilaalanii haala kiyya ilaalanii namni baay'een mataa harkifatee achi madaamiin dhuftee jarri dhufanii achi mana hidhaa keessaa ganna baasan. Gaafa na baasan amma bakka namichi qaxxi godhe akka malee na qabe namichi abbaan kaampaanichaa jechuudha. Na'uma jibbuu jammar amma mucatti naan jette hiiqaa kee fudhadhuutii na biraa deemi naan jette namittiin birri 5,000 kaffalee mana diraama Dubaayii birri 5,000 kaffalee mana hidhaa keessaa bahe. Dhagaan tiibi. Doktoroonni achi na gargaaranii birri 5,000 diraama Dubaayii kaffalee mana hidhaa keessaa bahe. Shaanxaa guuradhee laaptooppii kiyya guuradhee akkuma tasaa obboleettii tiyyaani kootu isin na bira kootu naan jette warri isaanii na beekanillee waan ta'eef isin na bira kootu yennaa Dubaayii qabdaat amma biyya jirti obboleettii Dubaayii qaba ture yeroo san achi kootu na bira jennaani akka malee jiralle nama mana hidhaa keessaa bahe hin beektan obboleettiin tiyya akka malee na arguu hin barbaadu an miidiyaa irra beekanii lafa beekan muka biraati achi baqqaachoo akka naanillee si bira naqu qaraa karoora hedduu qaba milkii kana bira ga'u malee keessi kiyya baqqaa waan daa'ima kana arguu barbaade waan waadaa galeeru fi waadaa kana guutuuf jedhee milkii bilbile akkuma tasaa milkiin gaafa jedhu milkiin mana jiraan milkii eessa jirtaa jedheen jennaan mana jiraa dhufuu jennaan lookeeshinii sanaa ergeen ishi jedhee shaanxolee baay'ee harkaa qabaa laaptooppii waan hedduu harkaa qabaa mana milkii dhaqee daamattii isaan nagaa jedhee waggaa lammaffaa daa'ima footoo ji'a lammaffaa daamattii footoo kaafachuu manaa bahuudhaan mana isaaniitti kenneettoo dhugee achi taa'inaan jedhanii turan lakki anamma siisterii bira dhaqa jedhee laaptooppii kiyya qabadhee meeshaa kiyya qabadhee boorsota gimmaashu asuma haa ta'u hin deebi'aa jedheen obboleettii tiyya bira mana milkii seetii ka'ee obboleettii tiyya bira dhaqee bulee ganamatti ammootu milkii shaanxaa bifa kana asnaa ergii jedheen shaanxoonni kiyya waan baay'ee ta'eef shaanxota san irraa asnaa ergee kun mana milkiitii hafe obboleettii tiyya kenneeti ta'ee mana milkiitti deebi'e maallaqa harkaa hin qabaa bariisatti bulee daa'ima milkii qabadhee birrii fuudhee saaraamoolii deemee daamattii isaatti uffata bitee isaallee bitee asbeezaa mana keessa wanti tokko hin jiru shunkurti wanta barbaachisu guutuu bitee achi booda walumaan odumateen anamma jedheen sa'aatii tokkoofillee bahee raasaa keessa zooruun barbaadu namni baay'een illee miidiyaa kanarra na beeka bakka badatti illee mul'achuun barbaadu hojii malee anaaf milkii bakki kun naaf hin maluuti. Ka'ee hojii mana madaamii deebi'ee mana madaamii hojjetaadha hojii naa barbaadu jedheen. Mucaan kun tole naa jedhee komishinii kaffaladhee hojii mana madaamii seenee eegaleen hojii hojjetu. Gaafa hojii eegalu namni harkisi akkana koddatee jilbi kunni wanti hundi dhibamtuu mana arabaa seenee. Gaafa mana arabaa seen namitti dhibamtu san harka kiyyaan asha'ee milkiin hin beeka. Harka kiyyaan sukkuumee odoo dallaalitti namitti mucattiin dallaala hiriyyaa milkiiti hii jettee mucattiin na biraa kan deemne jettee boottu torbaan lamaa hojjedhee hojiin na ulfaatee jennaaniini bakka obboleessa abbaa kiyyaattu du'e jedhee subuma kana boo'e namittiin ganna dhiisuu dijjina qabattee jechuudhaan. Achii ka'eeti naa kennitee miindaa kiyya seeraan naa kennitee jechuudhaan. Dhiifama wanta irra darbitan. Aayidii kiyya Sumaalee jala hojjetadhe Sumaaltichi ammootu hawwii koottuutii ana bira. Hawwii koottuutii ana bira taa'e anatu siif masluuma malee nama biraatii miti naan jedhe. An sababa isa hin barbaanneef aayidiin kiyya haa badu waggama takkaa lama dalagadhee gara biyya kiyyaa deebi'aa jedhee ilma Oromoo bira bakka baalagee mul'achuurra waan inni narraan ga'u hin beeku jedhee akkasin milkii biruma achumaanii manuma isaatiif deebi'een. Eegaa mana milkiitii booda hojii torbaan lama hojjedhee gaafa oduma hojii kana hojjedhu ta milkii arrakkadhee jira rakkoo kiyya argaa jirta opereeshiniin ga'ee hojii hojjechuu dadhabee naan jetti. Jennaan maal barbaadde jennaan hawwii zayitiin barsiisa akkaataa ittiin hojjetanii daa'imaan hojjefadhaa naan jette. Ishiitti meeshaa akkana bitadhu akkaataa itti hojjetanii si barsiisaa ittiin jedhaan. Gaafa dhaqu birrii harkaan qabdu zayitii kokkoneetti jaarkaan takkitaa gana geettoo bittee na eeddeen. Tole jedhe gaafa dhaqnee jennu
polisii buusaa jedhaan. Kunooti tokkuma kana qofa bitee naan jetti. Ishii jedhee amma obboleettiin deellee lamuu mana madaamitti hin deebiin ogummaa kanaa baattee namaayyuu yoo sukuumtu arabaayyuu irraayyuu 2,300 fudhatta. Lamuu hojii mataa keetii eegaluu qabda ambirriin si bira jira naan jetti. Jennaani tole jedhee rakkina isiis argee odoo fira baay'ee qabu odoo namni baay'een na beeku tamilkiitiif jedheeti bakka gattaa'eeti ilallaa zayitii miti hojiin kun hojii baay'ee qabu nama siin fayyan ofiisiin fayyannaan hojii kana waliin eegallaa bakka tokkottuu jedhee tamilkii kana waliin gattaa'ee dubbadheen. Jaartii milkii nu biran jiru. Asumaan jennaan jaartiin milkii gammaddee jechuudha. Achumaan bakka galgala milkiin dhufeen walumaan zooraa oollee bakka kiilolee deemnee milkiin galgala galee milkii jedhee hojii kana eegaluu barbaanna bakka namni baay'een illee ana barbaadani akkasi bira jiru bichaa miidiyaarra beeksifnaa waliin jennee milkii waliin dubbanne tana qofa dubbanne ishii sii beeksisaa bakka waliin hojjedhaan jedhe tole jennee ankuma tokko birrii 800 diraama Dubaay akka qabu. Tamilkii birrii 300 diraama Dubaay harkaa qabdi. Achitti kaanee hojii kana hojjechuu eegalle. Hojii kana kan isin ajaa'ibu zayitii 1,500 meeshaa zayitii guunee zayitii gara 40 olii birri 40 Dubaay olii bitu leetirii gara 50 wayii baafneen. 58 sintana fakkaataan yoo dagachuu godhe dhiifama garuu dogongora ta'uu danda'a kun achii ol mala itti gadi hin ta'u. Baay'ee hojjannee bakka gaafa an akkana bilbila milkiin gaafa miidiyaa irra milkii waliin bahe haguugna bira jirtee jedhu gaafa an asiin bahe qorsa nurraa argatan jedhu bilbila kiyya kana lafa kaa'ee bilbila milkiin bilbilee hiriyoon isaa haama sakkaranii bilbiluma bilbilurra ta'e bilbilli kun lafarra akkana socho'ee mul'ataan. Bilbila uffata kakaatu hin jiru namni bilbilee jechuun mataa nama dhukkubsaan nama baay'ee nama tureen jennee kana hunda goonee gaafa achi qoricha kana waliin haadha manaa isaa waliin eegallee kaampaanii babal'isee kaampaanii bane bakka inni jedheetti kaleessa dubbate tokkotti kaampaaniidhaan hojii ka eegalleetiin jedhu inni hiriyoonni kiyya birri 50 birri 50 naannoo keessanii jennaan haati manaa milkii naafii faashin shoon hin jirtin miidiyaa kanarratti isin beektan nama uffata gurgurtuu san isinuu kaampaanii kanaa ergatti kaampaanii sirraa erganna jennaan tolee jedhee milkiin odoo mormu haadha manaatiin baay'ee waliin bu'anii haati manaa ammootu yaada sirrii jettee 25 nu geessanii ka isii kun haa ta'u jennee abbaa warraa naafii faashin shoo peestaaliidhaa fi waraqata kun risiitii irra barreessan kaampanii nuuf bitee dhufe akkas ture haalichi. Okay. Amma kaleessa yoo dogoggoruu baadhe milkiini ani baradheetiniin eebbifamee ogummaa kiyyaan kaampaanii kana banadhee isin saraatanyaatti ya turtee waan jiru haasaa akkasiitu jira. Wanni kuni ogummaan kun ogummaa baratanii barumsan akka doktoraatitti qaddoo xigganaa amaliyyaa nama godhan kanaan fidan immoo ogummaa uumamaan namarraa hubannoodhaan jaallalanii baratan tokkoffarratti. Lammaffaa mootu gaafa ati achin dhaqin dura dalagaan isaa maal ture? Sadaffaa mootu biyya Dubaay keessatti baratanii doktora ta'uun profeesara ta'uun hin jira. Gaabii kana siin deebisu. Qoosaa miti wallahi. Uummatuma ifa haa ta'u sirriitti adda baasuuf uummata kana. Hojiin kun dhugaa dubbachuuf qoricha aadaa jechuun wanta baay'ee ulfaataa ta'eedhaan wanta nu akka salphaan laallu miti. Taataanillee kallattiitiin baratamuu qabuu hin danda'an garuu ammootu ogeessota fayyaa waliin hojjedhe warra qoricha raabsu waliin hojjedhe waan ta'eef ani achi jala baradhe ogummaa sukuumillee isaantu na barsiise cabas deebisuu miidhamas deebisuu lapheesuma hunda koobuu isaan jala baradheeni
doktorummaa Dubaayin keessa argachuuf hin danda'amuun illeedha. Hin danda'ama jedhee hin yaadu. Bareeda hin danda'amu ummatuma ifaa ta'uuf malee Dubaayin keessa wanni baratan lafa xaraguu kaampaanii garaagaraa waan biyya arabaatti reema eeguu gaala eeguu waan akkasiiti ogummaan baratan na laafama akkuma tiruuza bilcheessanii ifuma ummata haa ta'u. Eshi